warri mootummaatis qeerroo jala jaartanii bitachuudhaaf hin tattaafatina. Wanni Abiy Ahmad dhaqanii masaraa keessaa gadi hin harkisiniif qeerroo sodaataniiti. Nuyi hattuu taaneetiin miti naannoo Somaalee keessaa kaari'amte. Wadaa keessa miilaan deemta jette anaafatillee furdaadha. Yoo na wajjin deemuu dandeesse manguddoo sana baadhannee deemnu mara koona jirtu kophee waame hodhu wallaallaahu. Dhimma diinagdee irratti gaddadhabee obboleessi kiyya achii kaase diinagdeen hedduu barbaachisaa dhagaya. Nuyi qabsooyne bilisoomnee alaabaa teenya fannifannee diina ija gubuu qofaaf miti. Sanbaatii jagoodhemi haraaraa baanee barma alaabaa akkasii yoo nuyi qabsooyne wal geenyee sirriitti garaa ofirraa buqqaafnee dubbachuu qofaaf miti. Buqqaafnee dubbachuu jirraami. Wanni guddoon nuti qabsooyne gaafiin Oromoo gaafii abbaa biyyummaati jennemi. Abbaa biyyummaa bar maqaan hin barbaanne nuti. Oromiyaa maqaa itti tolchee wayyaanee nu taajaa turteemi. Oromiyaan Oromoon irraa fayyadamtu akka taatu barbaanne. Bilisummaan diinagdeen bira hin jirre lafee foon hin qabne. Lafee foon hin qabne namni barbaadu jira. Gowwaa ittiin sooban malee nuti ittiin soobuun hin jirtu jechuudha. Kanaaf diinagdee irra fuulleffachuun baay'ee barbaachisaadha. Diinagdee irratti hoggaa fuulleffannu uummata irraa hanga mootummaatti tarsiimoon fi imaammanni diinagdee Itoophiyaadhaa Oromoo quncisuudhaaf lafa kaayame amma 150 dabre kana. Imaammanni diinagdee uummata aangoomsuudhaaf, abboomsuudhaaf, duroomsuudhaaf lafa kaayame tokko hin jiru. Wanni amma isin kaaftan kun naggaadee takkaa lama qabatanii tuubboo itti dhaabatanii nyaatuudhaaf qophaa'ee jechuudha. Kanaaf imaammata irraa kaasee hanga raawwiititti hojiin bal'aan hayyoota keenyaan mootummaadhaan uummataan wanni dalagamuu qabu baay'ee. Arraa'u marii akkanaa kana seenuun keenya ce'umsatti seennee jirra jechuudha. Ce'umsa gamadi amataa gadaa waa'ee siyaasaa qofa haasa'uu hin qabnu garaan duwwaa nu ta'e. Waa haqiiqa qabaachuudha qabna jechuudha. Kanaaf waa'ee diinagdee irratti itti deemamu garuummoo diinagdee irratti fuulleffachuudhaaf siyaasaan teenya wal qixxaa'uu qabdi. Siyaasaan diinagdeef nageenyi sadeen kuni walitti hidhaadha. Biyya nageenyi hin jirre nagadatanii galuun qotatanii galuun rakkisaadha. Biyya siyaasaa waliin qixxaanne immoo nageenyi hin jiraatu jechuudha. Har'a godinni Harargee ka Arsii ka Baalee ka Shawaa nagaya qabu. Wallagga keessatti amma akkanatti mari'atamuu hin danda'amu. Sababni jeequmsaatiin barana warri Wallaggaa bunan guurranne. Bara dhufu beela'uu danda'a jechiin akkasiin magariisaa sun jechuudha. Gama uummataatiinis gara hoggansaatiinis siyaasaan garaagarummaa qabsoon bilisummaa Oromootu muramtee jirti namni isin hin kijibin. Qabsoon hafte ta sirna dimokiraasii gadi dhaabuuti ta aangoon ta uummataa taasisuudhaati. Paartiileen siyaasaa keenya aangoo irra wal dorgomuun gaarii waluu haa dorgomanii tokko qofan barbaannu. Heddummaatee nuuf haa jiraatu garuu dalagaa wal haa dorgomu yoo wal dorgomu garuu qawweedhaan ta'uu hin qabu jechuudha. Qawweedhaan nurra buluunis hin jiru qawweedhaan nurra kooruunis hin taatu jechuudha. Kana diiduu qabna. Hanu bulchuu barbaadu waan nu bulchuun deemuun tarsiifoo imaammata lafa kaa'ee deemuudha. Kanaaf nageenya lafa kaa'uun hedduu barbaachisaadha. Nageenya wal qabatee nageenya diinagdee fi siyaasaan waan wal qabatuuf hedduu ilaaluu barbaachisaadha. Dhimma baqattootaa irratti dhimma buqqaatotaa irratti wanti hagammaa isin dalaydan waan guddaa. Dhugaa isinitti himu har'a beeytaa Itoophiyaa keessatti namuu waa'ee buqqaatotaa haasa'u jiraami. Gaafa namni miliyoonni nurraa buqqa'e namni nu dubbataan turre. Teeleen maallaqa nurraa guurrachaa turte sun nurraa buttanii beeytaniimi. Federaala irraa summuunii takka osoo hin argatiin addunyaa irraa summuunii takka osoo hin argatiin uummanni Oromiyaa qofti socho'ee nama miliyoona tokko lubbuu baraarsee bara. Uummanni keenya. Ammas taatu dhoortoo kadhannee dhoortoodhaa jecha nama walitti hin buunu nama keenya ni gargaara. Nani buusuufan rakkoon qabu. Kana mootummaanis xiyyeeffannaa irratti kennee uummanni irratti kennee keessattuu uummanni keenya ka daangaa irraa dhiibame nageenyi daangaa
deebi'ee qe'ee isaa irratti akkatti deebi'u mootummaan dalaguudha qaba. Nullee irratti gargaaraa deemuudha qabna. Irraanfatamuu hin qaban. Garuu immoo orma laallee lallabuu hin qabu. Faashina ta'uuf jira moo orma gariidhaaf? No. Nuyi qabsoo keessa turre. Nuyi hattuu taaneetii miti naannoo Somaalee keessa kaari'amne qabsoodhaaf. Wayyaanee hoggaa lubbuu asitti itti goonu kaartaa macarrashaadhaa butattee nama keenya buqqaafte. Qabsoodhaaf dhiirummaadhaaf malee hannaaf miti. Nuti saba tokko waliin buunee nama buqqaafne sabatti waliin buunee miti ka buqqaanes. Hanu buqqaasee wayyaaneef abdiilee mi? Ifirraa buqqaafnee mi jira? Buqqaafne birraa. Kanaaf amma uummata keenya deemnee hubachiisuu irratti dalaguun baay'ee barbaachisaa. Takeerroodha. Takeerroo. Qeerroon qabsoodha beektaa. Amaanaa ijoollee as dhumteetu nu bira jira. Qeerrooni guuzaa miti. Guuza yoo taate guuza saba Oromoo qofa. Malee guuza naggaadeetii miti. Guuza dhaaba siyaasitilleetii miti. Waliin kijibnu naggaadeenis qeerroo uf jala jaartee naggaadee birarra duuluu jirti bakka daddaatti ni beekama kana. Kijibaa miti. Ni beektanii mi? Qaama kiyya guddaa kanaaf Finfinnee jira malee gurri kun asuma jira. Maqaadha yoo jettan batalaqiin godha takka takka ni beeka. Amma mongoon namuu hin beeka. Namuu hin beeka. Warri daldaltootaatis maqaa qeerrootiin nama gurmeessinaa. Qeerroonis rabbii jaati. Ijoollee nu biraa dhumte san yaadadha. Guuza naggaadeetis hin taanina. Warri mootummaatis qeerroo if jala jaartanii bitachuudhaaf hin tattaafatina. Abadan hin bitamu. Qeerroon akkuma kaleessa arraas waan mootummaan waan gaarii dalagee irratti ejjannoo takkaan bira dhaabanne. Dhugaa isin himu? Dhugaa isin himu? Har'a warri kalee kuchiifnee fi kan ol ba'uu barbaadus wanni Abiyyi Ahmad dhaqanii masaraa keessaa gadi hin harkisiniif qeerroo sodaataniiti. Qeerroo sodaataniiti. Torban lama dura agarsiiftaniimi guyyaa lamatti wayin jechuun guyyaa lamatti asitti dhufteemi dubbiin humna sanii jira jechuudha. Gatii irra kisheessidha qeerroo kabajaadha. Ormi kan udduulu. Ormi maaliif mee wanni nan jedhu gaazexaan alagaa hundi televiziyoonni alagaa hundi halkanii guyyaa waaliif hammeenya qeerroodha haasa'e. Beeyta alagaan waa'ee hammeenya keetiita haasoitu gaafa sii quudhite beeke. Gaafa sii quudhite. Qeerroo hattuunii fi alagaan sodaattu san rakki keessanii paartiitti naggaadeetti qooduudhaaf yaaluun hin ta'u. Kanaaf nuti dhabeeynu qeerroo awwataa'e malee qeerroo abaluu hin beeynu. Hin beeynu. Qeerroo Oromiyaadhaa malee qeerroo OPDOdhaa, qeerroo ODPdhaa, qeerroo ABOdhaa, qeerroo KFOdhaa hin beeynu. Ni beeyna. Qeerroon Oromoof Oromiyaa qofa jechuudha. Dantaa tokkummaa ummata keenyaatiif, dantaa Oromiyaatiif, sirna federaalizimii biyya kanaatiif, nagaaf jaalala sabbootaatiif dalayna malee dantaa dhaabaatiif dhuunfaatiif hin dalaynu abadan. Qeerroo keessa kakalee agaazii duubaan dhaabatee qubanutti akeekaa jirus darra qeerroo ta'ee gofaree filatee as ba'u jiraami. Zamana dammaramuuti jaaniimi. Yoo dammarame toobatee asaa dhufu yoo toobate ibaadatti haa jabaatu qeerroo wajjin. Hulaan qeerroodha banaadha. Hulaan qeerroodha seenuufis banaadha bahuufis banaadha. Hoggaa seenu naamus fi tokkummaa qeerroo qabatee malee akkaataarii kaleessaa qabatee nuti dabalamuu qabu. Akkaataarummaa ka barbaadee jaratti haa galu deeme. Kasaba gurguratu.
namnis Oromoo amantiidhaan gandaan paartiidhaan qoqqoodu qeerroo keessa jiraachuu hin danda'u. Akkuma asiisee